Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaadha. Ijoollee Oromoo hundi keessanuu warroonni hundi bira qabdanis warroonni shariyaa zeenii qabdan kan majjaana gisee isa maallaqa itti naqattan osoo ati rasi majjaana hin godhanne keessaa si duraa fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko ati ofii maallaqa biyya erguu feetaa ofiin ati namaaf ittiin dawwalu itti saalumaan xixiqqeeffattee dawwalu feeta. Isiin osoo ati kan hin geenye ifumaa majjaana gootii jechuudha. Qabaatii haa taatu kan torbaanii haa taatu kan guyyaa haa taatu jechuudha. Tanaaf ofirraa cufuudhaaf mana risaalaa ni deemtanii mana risaalaa deemtan deemtee 959 gootaa okkeetti dhoyte an akka jawwaala kiyya wantiidha asirraa seenta galtee 959 eega gooten booda seenti gootan eega seenti gootan bakka duwwaa isiniifitti bakka duwwaa tana keessatti daruurii maal godhuu qabdanii caa guddaa deebitanii haa guddaa yoo kan baatii taate duwwaa baatii yoo taate torba yoo kan torbaanii hiitu taate ja'a yoo kan guyyaa taate takka tanatti gootanii okkeetti dhoytanii jechuudha. Isin irraa cuftii jechuudha. Tanaaf awwaniin godhee jiru jecha itti okkeen godhu akkasitti maallaqa isan rasiitetti naqattan isan jalaa nyaattu isan jalaa nyaattu akkanaan ofirraa cufanii jechuudha zeenii. Akkasumatti ammaas kana booda deebinee karaa biraatii jira. San dhiisii yoo kalaas tunuttuu isanii wayyaadhaa jechuudha. Tanaaf ammaas akkaataa itti maallaqa zeenii nama biraa ka shariyaa zeenii qabuuf jawwaala keessa itti hawwaltuun isan itti ergituuf mana itti saalaa ni deetanii najma takka 2 3 najma duwwaa 5 akkasumas lakkoofsa abbaa sanii eegatti itti naqite booda 9 gootee eega lakkoofsa abbaa saniitti najmaa gooteeti qarshii 20 erguu feetes 20 qarshii 10 yoo erguu feetes 10 murabbaadhaan dhooytaa akkasitti ergitaafi jechuudha. Waan akkasiiti akkas gootee ergitaafi jechuudha. Tanumatti asumarraan yuutooppiyaa kiyya sabtiraaf naa godhaadhaa. Yuutooppiyaan kiyya haaree amma duraa asumaan seenaa yoon agartan kun warreen garee wanti akkasii wannaati. Tanaaf akkanumatti Yuutooppiyaa kiyya qo'ee khalaas waan irratti sanii asumaan Facebook irratti waan hidhan seentanii jechuudha. Yuutooppiyaa kiyya seentan TikTok irratti sanii kaaya achumaan seentanii fooloo maal jettan sabskiraayib maarree jantanaa nu gootanii jechuudha. Akkasii asuma irratti barnoonni keenya dhaabbata inshaallah hanga kan biraatti wal agarra.